Itoophiyaa mootummaan biyya taqabbalaaleffannaa juuntaatiif shanee jechuun magaalota Oromiyaa gargaraa tiree geggeessuu jira. Uummati oloon biltsiginnaatiif gurra ergisu dhiise waraan isa cina dhaabbachuun garbummaa xumur godhuu qabaan immoo yaadu waraan bilisummaa Oromooti lamaan iyyirra dubbaan. Godin Shawaa Baana Booseetiif Fantaalleet lol humnooti mootummaa naannoo Amaaraa horsiise bultoota Karrayyuu rabbanan jedhanii namoonni sadii yommuu jeefaman 27 madaawaan lol guyyoottan afur lakkoofsiis kan ilaalchisuun Abiraam Birruu gabaas qindees qabaa duubirratti itti deebiin. Waraanni Itoophiyaa keessa godhamuu jirmariin akka furamuuf barreessaan olaanaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii abbantoonee guutaree sir deebii yaamichi dhiyeessan. Waggoottan 20 olii fidhamuu riikoordi addunyaa hacabse gaazexeessaan Eertiraa Daawit Yisaaq jabduu barbaadamuu jira. Gaazexeessa kan ukkaamsee hiraarsuun bakki ballees jechuun mootummaa Isaayyaas Afewerqi irratti mata dhiyeesse gareen gaazexeessitoota daangaa maleeyyii jechuun The Reporters Without Borders dhaabbata mootummoota gamtoomanii waliin ta'uun Eertira xuuphessuu jira. Kanaan muummeffan hageetti 20 jimaat barri 2021 guutuun oduu qabnu kunooti. Kutawan addunyaa irraa hordoftan marattuu nageenya keenya isin haa dhaqqabu. Ashama akkam jirtu daawwattoota OMN oduuwwan isaatti kana qabannee dhiyaannee jirra. Abiraam Birruu oduu isinitti hima. Paartiin Bilisiginnaa balaaleffannaa juuntaa fi shanee jechuun magaalota Oromiyaa garaagaraa keessatti hiriira gaggeessaa jira. Hiriirota kanneen irratti shaneen qaama ergama wayyaanee baatee deemu yaadii jedhu facaafamaa ture. Waraanni bilisummaa Oromoo gama isaatiin akeekii fi kaayyoon waraana bilisummaa Oromoo qabsaa'uuf ifadha. Uummanni holola Bilisiginaatiif gurra ergisuu dhiisee waraana isaa cimsuun gabrummaatti xumura gochuu qaba jedhee jira. Yihun ingidaa gabaasa bal'aa qindeessee jira. Tibbana sirna balaaleffannaa juuntaa fi shanee maqaa jedhuun hiriirri paartiin Bilisiginnaa qopheesse magaalota Oromiyaa garaagaraatti geggeeffamaa jira. Odeeffannoon waajjira Bilisiginnaa damee Oromiyaati OMN qaqqabe akka mul'isuttis hiriirri balaaleffannaa kun kan ejjifudha. Kaayyoon hiriirichaa walta'iinsa waraanni bilisummaa Oromoo fi humnoonni Tigraay uummata biratti fudhatama dhaabsisuudha jedha odeeffannoon kun. Addatti ammoo waraanni bilisummaa Oromoo erga maatii PLF ta'uun wayyaanee gara aangootti deebisuuf hojjetaa jira yaada jedhu facaasuun waraana kana yeroo dhumaatii fi uummata Oromoo waliin gargar baasu kan kaayeffatedha. Duula addaa waraanni bilisummaa Oromoo dhiheenya kana labse ilaalchisuun raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa waliin turtii kan taasisan dubbi himaan waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa Cibraa Soddon Boorra Taabbaa biyyaa hojiin Bilisiginnaan itti jiru gocha abdii kutannaati jedhu. Waraanni bilisummaa Oromoo ergamaa qaama kamiyyoo osoo hin taane akeekaa fi kaayyoo ifa ta'e qabatee qaama qabsaa'udha jedhan. Warri tiitii kunini darraa kuma jirta akka silaafuu darraattoon oomachi qaqqabatti jedhan ka warri gochaa jiruu fi ka warri ololaa jiru akkasumas dubbachaa jiru carraaqqina malee homaa warri haamilee tokkollee iyyuu qabu abdii kutannaa guddaa keessa jira abdii kutatee jira. Darraaqii warraa kanaan immoo bifa garaagaraatti waraana bilisummaa irratti ololanii akeekaa fi kaayyoon qabsoo bilisummaa Oromoo Oromiyaaf dandeettu Oromiyaa hirkattuun taatiin harkee keeyyannaa yookaan giddu galfannaa qaama kamiyyuun alatti uummati Oromoo of danda'ee lafisaa uummata isaa bulchuu fi biyyattii isaa ijaarrachuu akka danda'u kaayoo fi akeekee qabsoo bilisummaa Oromoo kanaafiyyuu olola deemuu jiru qaamoti hedduun silaa yeroo ammayyaadha yeroo saayinsii fi teekinooloojii fi qaamota hedduun inni hubatan jennee yaadna. Kanaafuu jiru haali jiru kan fakkaata akeekaa fi galmii qabsoo bilisummaa Oromoo simgalaadha waan dhokataa hin taane ol. Uummanni waan isaaf ta'u adda baasee beeka iddoo wantoonnittis wal hubannoo cimaa hawaasa keenya waliin qabnaa jedhu dubbi himaan kun yeroo murteessaa kanatti namni kamiyyuu holola PPF gurra osoo hin argisin gabrummaatti xumura gochuuf waraana bilisummaa Oromoo cina hiriiruu akka qabus waamicha dhiyeessaniiru. Yeroon kun hunda oli yeroo uummanni Oromoo kamiyyuu yeroo sabni Oromoo kamiyyuu itti jabaatee waan danda'uun hawaasi isaa yookaan sabni isaa yookaan qabsoo isaa kun qabsoon ka uummata Oromoo bal'aatu waan taateef dur dhaabatee nama waan danda'uun gumaachuu godhee xumura itti gochuu qabudha. Kanaafiyyuu olola garaagaraa ka diinni oofaa jiru ka diinni uummata keenya burjaajessuu fi akkasumas hawaasaa fi qeerroo keenya daandii irra massuuf ololaa jiru namuu gurra akka itti laanne akkasumas waan danda'uun qabsichi kan xumura itti godhee yeroon gabrummaa kan itti xumurre bilisummaa keenya itti antamannu fagoo waan hin taaneef
tarkaanfii amma godhaa jirru kan kamiyyuu hawaasii Oromoo bal'aan akkasumas qeerroo fi qarreen guutuun waan danda'aniin kallattii jiraniin qabsoo waraana bilisummaa Oromoo bira dhaabatanittiin gumaacha hundayyuu godhuu qabanii. Waraanni bilisummaa Oromoo duula addaa dhiheenya kana labseen imala kallattii garaagaraan gara magaalaatti taasisaa jiru injifannoon ejjufee jiraachuus dubbatan. Koonyaa Gujii Bahaatti kaampiiwwan waraanaa magaalota Nageellee fi Adoolaa Waayyoo irraanee kan hafe kaampiiwwan waraanaa sirna aangoo irra jiru kan godinichatti argaman biroo dhuunfanneerra godinicha guutummaan guututti to'achuuf haala nu dandeessisu irra jirra jedhu dubbi himaan waraanaa kun. Kan keessatti fakkeenyaaf akka Cibraa Soddon Boorootti kaampiin akka Malka Gubaa erga to'annaa waraana bilisummaa Oromoo yookaan to'annoo Cibraa Soddon Booroo jalqabetti hin jire gara baatiyyuu lakkoofsisuuf deema. Kan dhiyeenya kana ammoo kaampiin guddichi kaampiin magaalaa Bulbul to'annoo waraana bilisummaa Oromoo jalqabe jira. Akkasumas haala gumii Eldalloo gandi Boobaas kaampiin argamu to'annoo waraana bilisummaa Oromoo jalqabe jira. Akka Dhungoo, Fuloo, Simmintoo, Dhaqaqallaa kanneen jedhaman kaampiileen hedduun to'annoo waraana bilisummaa Oromoo jalqabanii jiru. Akkasumas gara Cibra Odaa Doolaatiinis kaampiileen akka Jiddoolaa, Saraansar, Armaan, Goorodoolaa, Waadara jalatti kan argaman kaampiileen hedduun to'annoo waraana bilisummaa Oromoo jalqabanii jiru. Daandiiwwan gara godinichaa seenanis ta'e kan godinichaa ba'an wabootiin to'atamanii jiraachuu uummata nagaarraan kan hafe waraanni mootummaas ta'e qaamni biraanii socho'uuf kan hin dandeenye ta'uu dubbatu. Haa ta'u malee bulchiinsi godinichaa fi biltsiginnaan damee Oromiyaa waraanni kun bakki to'ate hin jiru jechuu irratti argamu. Hawaasarraa ragaan arganne ammoo iddoowwan dubbi himaan waraana bilisummaa Oromoo Cibraa Soddon Booroo eeran kunniin hedduun isaanii to'annoo waraana bilisummaa Oromoo jala jiraachuu mirkaneessu. Gama biroon gara lixaatiin duula bobbaa waraanaa Laggasaa Wageechee kan jiru waraanni bilisummaa Oromoo giddugala Oromiyaattis duula bobbaa waraanaa Jeneraal Taaddasaa Birruutti fufee jira. Duula kanaan imalli gara giddugala biyyaatti taasifamus itti fufee jiraachuu odeeffannoon garasii nu qaqqaban ni mul'isu. Humnoonni tikaa mootummaa guyyaa borii jechuun sanbata xinnaa eegalee magaalaa Naqamtee fi naannawa isheetti duula sakatta'iinsa shanee maqaa jedhuun tarkaanfiiwwan garaagaraa fudhachuuf qophiitti waan jiraniif uummanni of eeggannoo barbaachisu gochuu akka qabu dhaabameeti jira. Sakatta'iinsi kun magaalaa Naqamtee fi naannawa isheetti daandii irraa eegalee haga mana namoota dhuunfaatti kan gaggeeffamu waan ta'eef hawaasni of eeggannoo gochuu qabaa jedhu qeerroo magaalattii OMN fi yaada isaanii kennan. Sakatta'iinsi kun halkanis kan dabalatu ta'uu odeeffannoo qabatamaa qabnaa jedhu qeerroon. Maqaa sakatta'iinsa kanaatiin uummata keenya irratti miidhaa qaqqabsiisuu danda'u sodaa jedhu qabna kan jedhan qeerroowwan magaalaa Naqamtee uummanni guyyaas ta'e halkan yeroo daandii deemus of eeggannoo barbaachisu gochuu akka qabu dhaamanii jiran. Odeessa mana murtii qabna. Ragaan golgaa duubatti akka dhiyaatuuf iyyata abbaan alangaa dhiyeeffate manni murtii kuffiseeti jira. Galmee obbo Jawaar Mohaammed Faayilaalchisee ragaan golgaa duubatti akka dhiyaatuu fi eenyummaa ragabaatotaa akka dhokatuuf iyyata abbaan alangaa dhiyeeffate manni murtii yeroo lammataatiif kufaa taasiseeti jira. Manni murtii federaalaa dhaddacha yakkaa lidataa oolmaa guyyaa har'aa ooleen akkaataa dhiyaannaa ragaa abbaa alangaa ilaalchisuun jala murtii kenneen gaaffii abbaan alangaa ragaa golgaa duubatti akka dhiyaatuuf gaafachaa ture yeroo lammataatiif kufaa akka godhe obbo Kadir Bulloo OMN itti manii jiran. Abukaatoo hidhamtoota siyaasaa Oromoo obbo Kadir Bulloo akka OMN itti manitti obbo Jawaar Mohaammed dabalatee obbo Baqqala Garbaa Dajanee Xaafaa fi Hamzaa Booranaa har'as mana murtiitti kan hin dhiyaanne yoo ta'an akkaatuma yeroo darbee jala murtiin kennameen mana murtichaa bakka isaan hin jirretti galmee waliigalaa ilaalee jira. Iyyata abbaan alangaa kanaan dura akkaataa dhiyaannaa ragaa ilaalchisee mana murtii olaanaa federaalaatti fudhateen manni murtichaa irra deebiin sababa abbaa alangaa akka dhiyeeffatu taasifamuunsaa ni yaadatama. Bu'uuruma kanaan manni murtii olaanaa federaalaa dhaddacha yakkaa lidataa iyyannoo abbaa alangaa fi gurmuu abukaatoo erga laalee booda guyyaa har'aa akkaataa dhiyaannaa ragaa irratti jala murtii kennee jira. Jala murtii manni murtii kenneenis ragaan abbaa alangaa qaamaan dhiyaatee ragaa kan kennu yoo ta'u eenyummaa mul'ataatiin otoo of hin dhoksin akka dhiyaatan kan ajajudha. Akkaataa adeemsa mana murtii biyya keenyaatti waqtii gannaa ji'oota lamaaf manni murtii tajaajila waan dhaabuufis beellamni ragaa dhaggeeffachuu dheerachuun bara 2014 akka lakkoofsa Itoophiyaatti onkololeessa 22 haga 26tti ragaa marsaa jalqaba dhaga'uuf kan beellame yoo ta'u marsaa ittaanuun sadaasa 3 haga 17tti beellama buufachuu abukaatoo
buutoo hidhamtoota siyaasaa obbo Kadir Bulloo OMN'tti himanii jiran. Shaaba ana boseti fantaletti lola humnooti Amaaraa horsiisee bulaa irratti bananiin haga oduun kun qindaa'etti namooti nagaa sadii ajjeefaman 27 kan caalan madaa'uun dhaga'ameeti jira. Lola guyyoota afur lakkoofse kanaan horsiifate bulaan karrayyuu humnoota federaalaa fi humnoota Amaaraa meeshaa guguddaa hidhataniin waraanamaa jira. Gabaasii dabalataa ittaanii dhiyaata. Babal'ifannaan lafaa mootummaa naannoo Amaaraatiin karaa aanaa Fantaalleerraan godhamu barayyuu dhaabbatee hin beekuu jedhu horsiisee bultoonni karrayyuu. Horsiisee bultoonni aanaa Fantaallee tana dura miidiyaaf akka himaa turanitti weerarri lafaa kun keessumaa bara 2003 kaasee hammaachuudhaan humnooti Amaaraa karaa aanaa Minjaar Shankooraa gara lafa aanaa Fantaalleetti babal'ifachuu eegalan. Sababa weerara lafaa kanaan horsiisee bulaan karrayyuu lafa qofa osoo hin taane namas wareegaa bara lakkoofsa as ga'e. Gaara Gaalaa, Dugda Daalacha, Malkaa Jiloo, Gaara Cobaa fi daandii asfaaltii gara Jibuutii geessurra immoo bakka Qorkee jedhamu ganda xuxxuutii humnooti Amaaraa weeraraan qabachuu manguddoo fi lafti karrayyuu ragaa lafarra jirani. Daandii asfaaltii guddicha irrattis magaalaa Awuraa Godaanaa jedhamtu hundeessuun taappeellaa naannoo Amaaraa ta'uu ibsu manneen barnootaa fi waajjiraalee banatee jira naannoon Amaaraa. Lafa dheedichaa, horsiisa loonii, magaalaa fi ardoota jilaa dabalatee lafti karrayyuu humnoota naannoon Amaaraa hidhachiiseen weeraramanii jiru. Ijoolleen karrayyuu loonii fi gaala tiksan dabalatee lafa dheedichaatti humnoota kanaan wareegamaas gaan. Lafa humnooti Amaaraa weeraran kanneen irra naannoo Amaaraarraa yeroo garaagaraatti namni dhufe qubsiifama. Warra kana mootummaa naannoo Amaaraatu gurmeessee bifa qindaa'een qubsiisaa jira jedhama. Kanaaf ragaa guddaan magaalaa seeraan ala aanaa Fantaallee keessatti hundoofte mootummaan naannoo Amaaraa aanaa Minjaar Shankooraa jalatti moggaasee taappeellaa dhaabetana. Tibbanas lolli qindaawaan biraa guyyoota afur lakkoofse guyyoota afur dura horsiisee bulaa karrayyuu irratti banamee jira. Lolli kun humnoonni Amaaraa lafa dabalataa weeraruun halkan tiraaktaraan itti bahanii qotachuu hordofee eegalame. Falmii lafaa kanarratti humnooti Amaaraa poolisii federaalaa waliin ta'uun fanjii fi meeshaa guguddaa horsiisee bulaa karrayyuu irratti dhukaasan. Lola guyyoota sadan jalqabaan qofa karrayyuu irraa horsiisee bultoonni sadii ajjeefaman namooti 27 caalan madaa'uu hawaasa horsiisee bulaa karrayyuu irraa odeeffannee jirra. Waraanni weerara lafaaf godhamu kun gama aanaa boosetiinis deemaa akka jiru odeeffannoo qabna. Lola kanarratti humnooti federaalaa humnoota Amaaraaf tumsaa akka jiran hawaasi himaa jira. Mootummaan naannoo Oromiyaa weerara dachii Oromiyaa irratti akkuma kanaan dura barame callisuu filatee jira. Waraanni Itoophiyaa keessa gaggeeffamaa jiru mariin akka furamu barreessaa olaanaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Guutaarees irra deebiin waamicha dhiyeessan. Gaaggaabni siyaasaa Itoophiyaa keessaa marii siyaasaa qofaan furamuu danda'a akka jedhan barreessaa olaanaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii humnoonni hunduu dhukaasa dhaabuudhaan karaa gargaarsaa akka saaqanii fi marii siyaasaa hunda hirmaachisee akka eegaluu gaafatanii jiru. Haaluma wal fakkaatu wal waraansa Itoophiyaa keessaa dhaabbatee araarii akka bu'u mootummaan Raashiyaa gaafatee jira. Wal waraansa kaaba biyyattii taa'aa itti dhiyeenyaan hordofaa jirra jedhu ibsi mootummaa Raashiyaa karaa haajaa alaa biyyattii bahe kun humnooti Tigraay fi mootummaan Itoophiyaa lola dhaabanii araaraaf taa'uu qabanii jedhee jira. Torbaanota darban mootummaan Ameerikaa fi Faransaay dabalatee dhaabbileen idil addunyaa hedduun gaaffii wal fakkaataa mootummaa bilisiginnaaf dhiyeessaa turuun kan yaadatamu yoo ta'u sirni mootummaa bilisiginnaa garuu yaada araaraa kana cinaatti dhiisuun biyyattii waraana hamaaf saaxilee jira. Hundaa olitti immoo sirnichi yaada araaraa fi marii siyaasaa kana cinaatti dhiisuudhaan gara biyyoota akka Turkii fi Raashiyaa irraa gargaarsa barbaacha deddeebi'aa turee jira. Ejjennoon biyyoota akka Turkii fi Raashiyaas marii siyaasaa malee waraanni falamitii yaada jedhu ta'uu kan hubate mootummaan bilisiginnaa abdii kutannaa guddaa keessa akka seenaa jiru himamaa jira. Together with the re-establishment of public services in all affected areas. And third, conditions must be created. Odeessa maddeen alaarraa arganneen xumurra. Gaazexeessaan Eritiriyaa murtii tokko malee waggoota 20 hidhame Daawit Yisaaq atattamaan akka hiikamuuf dhaabbati mootummoota gamtoomanii gaafate. Hidhamuu gaazexeessaa kanaan wal qabatee gareen gaazexeessitoota daangaa maleeyyii Reporters Without Borders pirezidantiin Eritiriyaa Isaayaas Afwerqii dabalatee aangawoota biyyattii 4 yakka namummaatiin himachaa jira. Gaazexeessichi lubbuun jiraachuu isaas shakkii qabaa jedha gareen kun. Daawit Yisaaq eenyudha? Guyyoo Waariyoo gabaasa bal'aa qaba.
gaazexeessaan Eertiraa hawaggoot diddamoolii fidha jira akka gad lakkifam dhaabbati biyyoota gamtoomanii United Nation gaafate Daawit Yisaaq jedhama waggootan diddamaan dur waan mootii Eertiraa Isaayyaas Afeworqi qeeqeef qabameedhaan darbata eegi sunas buutee sana muqubiin qabuu jedhu murteen tokko irratti hin dabarre abukaattoo isaallee waliin argeen waggootan diddaba guutu jechuu dhaabbata mootummoota gamtoomanii qorattoon mirga namoomaa jettutti gaazexeessa waggootan diddamaan dur Isaayyaas Afeworqi butee dhabamsiise lubbuun jiraachuu isaallee nama qubiin qabu kanaaf hangaa'otii Eertiraa gaazexeessaan kun lubbuun jiraachuu saragatti dhiyeessan dhaabbati mootummoota gamtoomanii United Nation jabeesse jechuu jeera Daawit Yisaaq gaazexeessaa barreessaa walaloo lammummaa Swiidinii fi Eertiraa qabu kun Eertiraa walaba tajaajil jechuun jalqaba 1990 kee biyya deebi'uun gaazexa walaba tokko hundeesse akkeen war faranjootaa bara 2001 irra gaazexeessitoota dhugu waliin qabamuuwwan Kigaali eegi sunas duuba maatii abukaatoo akkasumas bakka buutota dhaabbata mootummoota gamtoomanii illee ta'e mootummaan Swiidin irra deddeebinas mara gaafatus miil bakar waaree ta'uunas cobxeen isa dhaba lubbuun jiraachuun isaatu hashakkamteegii qabame waggoota afuriin booda bara 2005 haala rakkisa ta'e keessatti hidhame jiraachuu isaa odeeffannoon dhaga'ame biyyiti firi Itoophiyaa biltsiginnaa Eertiraan gaazexaaf miidiyaalee dhuunfaa hundeegi cufte gada abba sadii lakkoofsiisu sitti himama bulchiinsi abbarree Isaayyaas Afeworqiitiin durfam qeeqa irra dhiyaatu cufa ukkaamsuuf duul jalqabeen namootan siyaasaa gaazexeessitootaaf barattoota hedduun manidhaa tarri baasanii kaan hin majjeefama addunyaa irra gabaate akka ragaaleen gara mirga gaazexeessitoota kanneen akka Committee for Protection of Journalists the Reporters Without Borders faan mul'isanii gaazexeessaan kun ka hidham xalaya bana kana mootii siyaasaa jijjiiramna dhuf barbaadanitti erga waan maxxanseefi jedhu hidhamu gaazexeessa kanaan wal qabate gareen gaazexeessitoota danga maleeyyii jechuun the Reporters Without Borders pireezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afeworqi akka namooma hama dhala nama sunu gaazexeessa irra dalag jechuun himata banuusi dubbata the Reporters Without Borders pireezidaantii Isaayyaas Afeworqi malee aangaa'ota Eertiraa olaanoo ministeerota dhimma alaa haqaaf odeeffannoo keessa hojjetan keessa namoota afur yakki idil addunyaa dhala namarra raawwatan jechuun himachuu isaa ragaaleen agarsiisu gaazexeessichi ukkaamsuun hiraarsuuf bakki jiru balleessuun himata kadhiyeessa abbaan allangi Swiidin aangaa'ota kanneen irra qorannoon cimaan akka godhamtuuf jabeesse gaafachuu jira gareen aangaa'ota Eertiraa